Faru. Oui. Nagaan siifaa ta'uu kameeti? Nagaa kooti galata isaa. Moo jirta? Jira saawaa tol. Daa'imni akkam? Daa'ima maal? Kan sibiraa boo daa'imni akkamiin sin jedhe kan sibiraa boo'i kun keetuma kan namaati. Nagaa isaati obboleessa dhumaati. Obboleessa qoxxisuudha? Moo hangafa keeti? Hangafa fakkaata. Maal beekan? Nga. Matti qoxxisuudha. Baay'ibila ni amantaati? Ayyee maasaan hin amanne. Dhugaamu? Yaa eegan kiristaana fi hin jedhin biratti nama namaan. Okay. Yohaannis lakkoofsa 3:13 dubbisime. What? Can you read the Bible? John verse 3. No, 3:13. Dubbisime afaan Oromootiin dura dhiisa Ingiliffaa hin dandeenyu. We'll learn under the tree. Dubbise iyya sanumaan dubbise afaan Oromootiin nu hiiki. John 3 verse 13. 13. And no one has ever gone up to heaven except the Son of Man who came down from heaven. Who the Son of Man? Jesus Christ. Good. Ni amanta? Of course. He's the Son of Man, right? He is fully human and fully God. No, it didn't say that. The verse doesn't say that. This There's no verse is. any from the Genesis to Revelation, you cannot bring the fully man and fully God. What does it mean that he came down from heaven? I'm asking you, this verse is specific. Boqan numa kana qofaan si gaafachuu ummata nu dhaggeeffatu I'm fillee asking afaan this Oromoo haasofna. Waan jedhe, who is the Son of Man? Nagarku ko Jesus Christ is the Son of Man. Eenyu the Son of Man in eenyu? Ilmi namaa san eenyu? Jesus Christus, he's the. Yesus Kristos ilma namaati moo Waaqa? I mean, he is fully human and fully God. He doesn't say the verse. Why you add? Maaliif itti dabalta? Don't add or whatever they say. Ittiin dabalin ka? I'm not adding, no. You are. You are specific. specific. Ati jecha kee ittiin dabalin irraan hir'isin ilma namaati jedhaa miti wangeelli boqonnaan dubbiste kun yes? Okay, Mama, no, what does it mean? Who came That's down ilma from namaati. heaven? Ilma namaati He came jedhe. down from heaven. There is no definition down hiikon from biraa hin heaven. jiru. You came down from heaven, it says. Okay. Ilma namaa waaqarraa gad dhufe? Yes. Ilmi namaati dhufe moo waaqaa dhufe jedha? This is what the verse is saying. No one has ever gone up to heaven except the Son of Man who came down from heaven. Okay, who came down from the heaven? Ilma namaati moo waaqa? Son of Did Man. the verse say Jesus the Son of Man came down or the God itself came down? Ja? No, Son of Man came down from Thank heaven. you. What does it mean? Thank you. Ilmin kan waaqarraa dhufe san ilma namaati moo waaqa? Son of Man. Yes, thank you. Waaqa miti mi? What does it mean? What does it mean? What do you mean? Tell me. What does it Ilma mean he namaati came jedha. from? Okay, what does Am it I mean that he taking the came verse down? word or you word? No, I'm asking you, Ko. I'm asking you about this verse. Man malatun, he came down from heaven. Ilma namaati jedhe. Ilma namaa waaqarraa dhufe. Ilma namaa jedha. Waaqarraa dhufeen. Ilma namaa dhufe jedha. Ilmi namaa akkamitti waaqarraa dhufaa? That's what I'm asking. Ilma namaa dhufe jedha wangeelli kee. Tell me. It's up to you. You tell me. Underscroll daman taaragolle ilma namaa isa Itti himi afaan Amaaraa itti naqadhiis uummanni Oromoo dhaggeeffachaa itti naqani. Himi ilma namaa dhufe jedha ani furadhe ilma namaa dhufe jedha direct afaan Oromoo naa gala. Contradict waan na godhu miti. Ilma namaa dhufe jedha waaqaa miti. Okay, yaanin hin explain me aragilli lamta. Godhi fidi himi jechuun provii naa kanne boqonnaan kun ilma namaati waaqarraa dhufe jedhami? Way waaqa? Huh? Okay, when Jesus, the Son of Man, came to the earth, Waaqayyo Abbaan dhufe? Ilma dhufe abbaa miti. Where was Abbaan? I said Abbaan, the Father. Where was he at that time? On his throne. That's it. Jesus. Okay, achira jira. Hin dhufneemi Waaqayyo Abbaan? Ilma dhufe sagalee Hin dhufneemi Abbaan hin dhufne naan jedhe. Abbaan way dhufe? Abbaan hin dhufne abbaan dhufuu hin danda'u jaan arguu hin dandeenyu abbaa. Okay, thank you. Abbaan waaqarra jiru san waaqa moo waaqaa miti? He is the Almighty God. Yes, he He's is. Almighty God. Is he the only or the other God ni jira beside him? There's only one God.
Thank you. Which is who? እግዚአብሔር ስላሴ Ansan sinin jenne khami tokkichi waaqayyoon tokkichi abbaadha moo ilma? ማን ነው አልከኝ እኮ who is the almighty God Once the almighty God is only the father, right? no No? don't conclude Okay, one time second. Isaiah dubbisi. no Isaiah dubbisi. I haven't answered No, this afaan oromoo sai gayo jechuun this ka ummata hin galle ummata reebin waan siin jee kan waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofa moo Yesuus? ስላሴ An Sillaase sin gaafanne gobasi. Okay, what is the meaning of the only? The only jechuun maal jechuu akka afaan Ingiliffaatti? one and only One and only. Thank you. Who is the one and only? Is the Father or is the Son or the Holy Spirit? they are the Godheads God and I'm Godheads. not asking the head God or whatever legs in God. You have to understand. Listen to me. Once in the only jechuun who is the only one? Okay, can I answer? Debisika. Okay, you have to understand the being of God. You cannot put እግዚአብሔርን አንድ ትንሽዬ ቦክስ ውስጥ አስቀምጠህ አማሪፋን በሆነ ታውቃለህ ትሰማለህ ከማን በሆነ እንደገርስ አትማሪ ማለፍ አፋን ሰዲ በስላሴ ነጎታ English Oromic Amharic why you make ስላሴ already Trinity afaan maaf nagota ani afaan Oromoo na sawu jira ummanni khanu daawatu Oromoo you are Oromo fluent one in Zani waan jedhe okay tokkichi waaqayyoon tokkichi dhugaa gizee Yesuus Kiristoos dubbatu you the only the true God agu jedhu eenyutti dubbachuu jira Yesuus John verse 17:3 irratti men when Jesus say though you are the only the true God agu jedhu Yesuus yuun san eenyu God. Let me read the verse. No. He's talking about God, the Father. Which God? Okay. He is the only. Tokkit isa abba male ni jira kambira? Or Yes. Jesus, you are the only jare. One yon jare. You are faru. You are the only the lady rumi kana kas giron jare. Tambira ni jirte chura. No. Okay. You are the only the true God, the only one. Tokkichi dhugaadhaa si qofa guu jedhu eenyu dubbachuu Yesuus? He's talking about God, the Father. God. Okay. Abbaadha dubbachuu miti the Father, right? Yes. Okay. Abbaan waaqayyo tokkichaami? Yes. Abbaa malee waaqayyoon biraan ni jira? Yes or no? Njuru, but Thank you. But God, Kanaafuu Yesuus Kiristoos dhugaa dubbate jechuudha. Abbaa Yesuus waaqa ta'uu hin danda'u. Wanti barbaadu na haasofsiistee pointii kosoo Deebistee kaa? Deebistee bara. You answer my question already. I have an explanation, my guy. My explanation goes one direct. Ati deebisee mi diruu na wayna ni yoo deebisee? Ko deebii kun immoo siif ibsa kaa. Hin deebisne. Say, let me explain to you why. Okay? Okay, explain godhe ye. There is one Sumaan God. gaafadha maasanii. There is one God, but that God has a spirit, and that God has a word. And Jesus Christ is his word. They're not divided, they are one. Okay. There's only one God, three Godheads, one God. Yes, the only God is Okay. God the Who is Father. speaking? The word is speaking to who? Jesus Christos. The word is speaking. Jesus Christ is the word of God. How the word is speaking? He is the spoken word. What do you mean? Akkamit jechuun okay. Dachiin lafti tuni jecha rabbiitiin taate miti. The light itself. Suno Jesus Christ. Exactly. Lighting is the word of God or not? What is? Light? The light. God, when the God created the light. Yes. Te miti. Jecha miti. When he said, "Let there be light," let there be light. That Okay. word. Jesus. Okay. Let me. Jesus in Jesus Christos. Dubbi eenyuti? እግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር which እግዚአብሔር? የአብ ቃል ነው። አባ ኦኬ ኢየሱስ ማን ደበጀ አባ ማለ ዋቀዮን ብራን ይጅራ ዴቪ ዘበር የለም። ኦኬ ዋቀዮን ሜቃ one ዋቀዩ መተኩሰኒ ፈኖሮ ሲዱኤ huh you say the God is only one, right? yes There is no two, there is no three, there is no four, right? አሉ ነው የሞተልኝ ልጁ ነው የሞተልኝ One jere waaqni meeqan sin jedhan my question. one One. So that the only one
isaatu fannoorra sii du'e. His word, Jesus Christ. Liju no motelli. An kana sin gaafan. Waaqni hin duuneemi? Huh? Waaqni hin duuneemi? በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶልኛል። Ilma sin gaafanne kan du'e Waaqaa mitiimi? ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ስለሆነ yes ሞቷል። Ansan sin gaafan. Okay, Waaqni meeqa? አንድ ነው። Tokko. Waaquma tokkicha san fannoorra du'e? በልጁ አዎ። Ilmaa du'e malee Waaqaa mitiimi? Again, ስላሴ Sillaasee haa ta'u, Sillaasee keessaa kamtu du'e? ilmaddu'e Ilmaa du'e Waaqaa mitiimi? በአንድ ናቸው። Say yes or no. አንድ ናቸው. You're dividing them. Okay, waan si gaafadhe. Sillaas okay, Waaqa abbaa du'e moo Waaqa ilmaa du'e moo fura qulqulluu du'e? ስትመ በር ilmaddu'e. Waaqayyoon hin duuneemi abbaan? They're all and like God. Oh my God, I ask her. I Who get died on the cross? what you're trying to do. I get what you're trying to No, do. you know, then answer. Why you scared? I'm not scared and I'm trying Okay, to answer. let me ask you. Addain si basa. Waaqni tokko naan jetta dhiisi forget about it. Oneness. And the Okay, you believe Jesus, the Father is fully God? No, when I say, listen to me. When I say, You're trying to run away, I know. No, I'm not trying to listen. Let me explain. When I say there is only one God, listen to me. When I say there is only one God, I'm not saying, oh, God the Father is the only God. I'm not saying that. When Did Jesus say that God the Father is only the Father? Let me finish. When I say there is only one God, I'm not saying The Father by itself be a God or no? can the Father by itself. Is he minor? Waaqayyoon God has a spirit and God has a word. San singafan. Waaqayyoon abbaan Iyyesuusin alatti without Jesus, without the Holy Spirit. Waaqa ni jedhama moo hin jedhamu? Okay, let me ask you. No. The Son, Yes. without the Father, can you call the Father? Can I call the Father without the Son? Yes. No, I have to go through Jesus Christ to call the Father. Can Jesus, the Son, without the Holy Spirit, without the Father, Waaqa jettee yaamuu ni dandeessaa Yesuus? No, He is the Word of God. He cannot be, right? I can. What do you mean? Yesus Kristos ilmi abbaan alatti Waaqa ni jedhama? Ni ta'a? I know. No, hin danda'u. Okay. Waaqayyoon abbaan Waaqni abbaan hin ta'u hin danda'u. Aksirra keenya jee. Waaqayyo abbaan without the Holy Spirit, without the Son, Waaqa fully God ni ta'amu hin ta'u. You the Spirit. With the Son, can he be fully God? He is the Spirit of God, so no. Ankas sin jenne. Yes or no? Waaqayyo abbaan. I'm answering. He is the No. Spirit of God, so he cannot be I'm not. by himself. Okay, ragaan si kan. Yesus Kristos Waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofa jedhe. Ni kijimoo dhugaa dubbate. Huh? Waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaadha jedha. Yesus. Alkakum. In kaadneesa. Okay, kanaafuu Waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu? እግዚአብሔር. Which is who? Out of three. I will not divide them. Okay, let me divide it. Okay, Corinthians first verse 8 and 6 like Paulos 1 he divided. He divided what? We'll see. Just go and read. Yes. Can you read the Corinthians is a la cosa ja la cosa sadid la cosa jarra Corinthians. Corinthians. 1 Corinthians 8 verse Yes. number 36. Verse 6. Yeah. Yet there is for us only one God, the Father, who is the creator of all things, and for him we live. And there is only one Lord. There is only one Lord, Jesus Christ. Through him all things were created, and through him we live. Okay, let me ask you. I have a King James version.
Listen, Hold on, hold on. it is equalizing. And It's not equal. No. it is. It Oh, yeah, is. the kid. Hold It on. is. Okay, go on. Ana fide verse sigava chude mati. You Who is just the prove my point. who is the only Majar Jarto, why you rush? I'm not rushing. Go on. I'm listening. You are. You just read. I told you to read, and you just trying to give your the khet in the balin. Okay. But to us there is one God. Did it? Who is one God? It says. Which one? Read it. Who is one God? Who? Read it. It says. No, I want you to answer. Who is one God? Is the Son or the Holy Spirit or the Father only? The Father is the only God. Do you believe the Father is the only God? Why don't you finish reading the verse? No, I'm asking. I'm going to. I'm asking you. Do you believe the only Father is a God? Yes, I do. I do believe the Father is the only God. Who is the Jesus then? He is his son, God as well. Is the only God? Who is the only God here? Is the Father or the Son? What? Who is the only God? Is the Father or the Son? God is the Father, God the Father. Thank you. Jesus is not the only God, right? He is his word, so therefore he is the only. I didn't ask you. He is not the only one, right? Huh? He is not the only God, right? Well, he is. There's no one other than him. Inni waaqayyo tokkicha miti. Waaqayyoon tokkicha eenyu jedhe? Is the Father? Yes, Father. Do you believe Jesus is the only Father? Do you believe Jesus is a God? Yes, I believe that Jesus is the God. Where did they say? Boqonnuma takka Jesus waaqayyo tokkicha kan jedhu naafan. Read it. Read it. No, I read already. He said the Father. I beg, finish the There verse. is a Lord jedhe taani ta'an Lord is in gaafanne. There's so many Lord and singafna. Moses Lord jedhama. There's what? Abraham namni heddu singafna. Lord asit Lord jedhame. Okay, finish. You can. I want you to read the whole verse. No, kana naga fudhachuu didde. You read already. Why am I going to read again? I want you to finish reading the verse. Okay, but to us there is but one God, comma the Father. Abbaa malee waaqayyoon biraa tokkichi hin jiru. Okay. Of whom all are created. Eenyu ka waa hunda uume? Go on, Father. Go on. Yesuusuutu uume moo waaqayyo abbaatu uume waa hunda? Please. Tumuri, read it. No, ni fita si gaafachaa tumaan deema. Okay. Ma faayidaan yoo sin gaafan understand read godheetu bira kutuun faayidaan maal qaba? No, bira kutu siin hin jenne. I have to go word by word. Dubbisii fixeetii na gaafadhu waan na gaafachuu barbaaddu. Ati read goote maaliif hin irratti dubbisa? Read it, please. Ndi maal taatee dubbiste? But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and him. And I have a different version of the Bible. Him and one Lord. No, you skipped. One Lord. No, I didn't. Of whom? Of whom what? No, hold on. Hold on. Let me show you. Let me show you. Bible nanti qabdu khiya and King James in qabawala la sirani gartala. Go on. King James version. Okay. Do you see here the verse? Yes. Okay. Read huno charati. But to us there is. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him. You can define that. And one Lord Jesus Christ, by whom are all things, the same thing again, and we by him. It's not the same. Okay, who's the Lord? Let me ask you. Who is this? Okay, let me ask you. Who is the God? Let me underline. Lord, God, and Lord here. Who is the only God? Who is the only one God? Who is the only Father? Father. Do you believe the Father is only one God? I've answered 100 times, man. Now, Davis, Waaqayyoon biraa ni jira abbaa malee. He is the only God. Hin jiruumi Waaqayyoon biraa abbaa malee. Jedhe ka? Yes. Okay, goobas. Hin jiru. Okay, Lordiin oo eenyu? Lordiin kun eenyu? Jesus Christ. Jesus Lordiidha malee waaqaa mitiimi? Ustaaz jidduudhaan shaadaa qabsiisan keessaa xiqqoo networkiin nu rakkisaa biyya keessa. Okay, yeah. Let me get shaadaa qabsiisa kana amgana. Amma sii galte waaqayyoon tokkichi abbaa malee hin jiru jedha wangeelli amante ka. Baay'ee.
Eka fudhatte. من እንዳደረጉም Phaawulos irra beekta. Phaawulos irra hin beektu faaruu dhiisi ka. Wallahi lazim. Tokkichi Waaqayyo abbaa qofa jedhe dhumatte. ጳውሎስ ማወቅ ሳይሆን እኮ የተጻፈውን መረዳት ነው። No waan inni katabe wanta maal ni amantannaan Waaqayyoon tokkicha abbaa ta'uu amaneete eega abbaa qofa Waaqayyoon tokkicha ta'e qaamni biraa wala ana wala si wala Yesuusi wala furo qulqullu Waaqa ta'uu danda'u jechuudha. إن هاسف فارو أوكسي شهادة أوكي، أوكي. كسبني هتعلم يا هاسف تاشي أيه. فارو قبلونا فيديو walitti isin kannaa qaamaan nu dhufe magaalaa Viidiyoo Anturraa qaamaan nu dhufe viidiyoo ba'uudhaaf maatii hojii jira ammayyuu maatii baqatee fi nu dhufe waa hunda nu hubachiisee jira shaadu baqachiisa inshallah. Muzir jirtu አንቺ እኮ ችግሩ ጨርቅ እንዳልሰጥሽ አትመልሽ። aboo cufadhu gannet carqii እንደዚህ አይነት ጆክ አለ። أبسيسا أستاذ سين هاسف سيسا قافي قافي تاتي كبسي eenyu maqaan isaa Maqaan isaa Salamoon itti dubbadhu kana. Salamoon akkam jirtu nagaa Nagaa. nagaan siif haa ta'u baga dhufte welcome Masha. akkam ati kiristaana keessa ortodoksii moo pheenxee Orthodoxidha. namas dirqee jira gara islaamummaa Laaki nama nan dirqine. ofumaaf laphee keetiin jaalatte Ani waa'uma viidiyoo onlaayinaa kana hangiseen hordofu. Amma Dr. Zakiriif kanneen Yaasin Nuuruu maal ni hordofaa ture. ayye Waa'uma isaan ja'anii fi akkaatuma nama karaa amantaa dacha'uu fi kana laaleetuman gaafii inni gaafatu irratti gaafii deebii dadhabee nama karaa amantaa deebi'uu laaleetuman karaa Ayya. kanatti seenuu barbaade. bareeda takka Yesuus Kiristoos waaqaa jedhanis eegarsanii qaal baqaal Hin agarre. Yesuus Kiristoos nama kan jedhu argite moo nagarre wangeelarra Agareetiin jira. goobas hanqasuma ayye tole grup namni birrii si kanne jira birriidhaan dhuf birrii barbaada dhiira barbaada dubartii barbaada dhufe jedhanii beekto Ara ani waan takka hin barbaadu ani akkuma amantaa na galchitaniin barbaada. abshir si galchina ayye islaamni waaqayyoon tokko laman taane sadiin ta'u hin nyaatu hin dhugu hin rafu dhiiraa miti dubartii miti hin mul'atu sagaleen isaallee hin dhaga'amu jedhee mana ni amantaa Ni namana. waaqayyuma tokkicha saniitu uumama hunda uume waaqayyuma tokkicha sanii Yesuusis ergee haadha isaallee uume Yesuusillee dhiira godhee isa uume jennee amanna Muhammadis ergamaa isaa xumuraa ta'u Yesuusillee ergamaa Rabbii ta'u kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'u Abrahaamis ergamaa ta'u Museen Salamoon hundinuu ni amantaa Ni namana. du'a boodaas guyyaan firdiidhaan ni jira jennee amanna guyyaan xumuraa namni hundi uumamni hundi bineensarraa ilma namaa malaa'ikoota ergama hundi fuula waaqayyoo dhaabbatee firdiidhaaf kaan gara jannataa kaan gara azaaba Rabbi addaa galchee jennee amanna ni amantaa Ni namana. tole harka kee tokkicha ol qabi achuma na jalaa jettaa Kan ergaa qabe. ayye ashhadu Ashhadu an laa ilaaha an la ilaha illa Allah illa Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasul wa anna Isa wa anna Isa abdullahi abdullahi wa rasuluhu wa rasul. ani ragaan baha Ani ragaa baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru Rabbii tokko malee kan hin gabbaramu hin jiru. Muhammadis Muhammadis garbicha isaatii fi garbicha isaatiif ergama isaa kan xumuraa ta'uu ergamaa isaa kan xumuraa ta'u laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomse arraba kiyyaan dubbadhee arrabaa kiyyaan dubbadhee dhugoomseen jira dhugoomseen jira. Isaa yookiin Yesuus Kiristoos Isaa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiis miti Rabbiis miti ilma Rabbiis miti ilma Rabbiis miti ilma Maariyamaa ilma Maariyamaa aaboo waaqummaas akka hin qabne aaboo waaqummaas akka hin qabne aaboo
waaqummaas akka hin qabne waaqummaa isaa akka hin qabne aaboo aaboo yookaan dandeettii waaqummaas akka hin qabne yookaan dandeettii waaqummaa isaa akka hin qabne ergamaa waa rabbiitii fi ergamaa rabbiitii fi garbicha rabbii ta'uu isaa garbicha rabbii ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaanis dubbadheen jira guyyaan xumuraa yookaan guyyaan firdiis ni dhufa jeenaan dhugoomsa guyyaan xumuraa yookaan guyyaa firdii ni jira jeenaan dhugoomsa ibiddaa fi jannaniinis ni jira jeenaan dhugoomsa abiddaa fi jannaniis ni jira jedheen dhugoomsa yaa rabbi kiyya islaamummaa irra na jiraachisi irra na kaasi yaa rabbi kiyya islaamummaa irra na jiraachisi na kaas maasha Allah Salamoon maasha Allah maqaan kee bareedaadha Allahu akbar islaama kee Suleymaan jedhaniini maqaan kee